Haye yoo yaajan harka fuune kabajamtootaaf jaalatamtoota maatii kaasuu shoo akkam jirtu? Nagaa jirtanii? Nutis nagaa jirra isinis bakka nagaa fayyaa taatanii roobsaa kana nagaadhaan eegdan isiniin jenna. Akkam jirtan? Nageenyi badhaadhaami? Lafaa fi bakka jirtanitti nageenyi keenya biraa ga'u isiniin jechuu jaalannaa. Akkam jirtu? Jireenyi oolmaa turtii bultiin fayyaadhaami? Nutis nagaa jirra. Isinis bakka nagaa fayyaa taatan roobsaa kana nagaadhaan eegdan isiniin jennaa. Baga bara 2018nis isin ga'e jechuun jaaladha. Warri wal argine jirra. Warri wal hin argine immoo baga isiniin ga'e. Baga bacaqii gannaa baatanii bookaa birraa baga nagaan ga'e isiniin jechuun jaaladha. Akkasuma immoo jaalatamtoonni fi kabajamtoonni keenya warri viidiyoo keenya sheer nu godhaa jirtan guddaa galatoomaa isin jaalannaa isiniin jennaa. Nutis yaa'u viidiyoo gurguddaas ta'uu baatu waan gaggabaabduu waan babbareeda waan isin nuuf ta'a jettanii keessaa filachuu dandeechan waan tokko tokko viidiyoo tokko tokko isiniif hojjechuudhaaf kaayyoof karoora qabna jechuudha. Kanaaf isinis immoo viidiyoo keenya kana laaltanii isoo don't taane namni tokko nama lamaaf namni lama immoo nama shaniif sheer akka olii gootan abdii isinirraa qabna jechuun jaaladha. Akkasuma immoo barri kun immoo bara jaalalaa, bara gammachuu, bara eebbaa, bara waan itti hojjenne itti argannuu fi bara itti milkoofnu nuuf haa ta'u isiniin jechuun jaaladha. Ammaaf viidiyoo gabaabduu wayii qabadhee isinii dhiyaadheen jira har'a. Viidiyoon ani qabadhee isinii dhiyaadhes iddoon isin argitan kun naannaa manneen jireenyaa magaalaa Asallaa jirudha. Kanaaf manni balballi isaa natti garagaree jiru kun luukii 37 kaaree 200 irra jira. Kanaaf mana tanaan dura viidiyoo waraabee isiniif gadhiisan abbaa argateera manni suni. Kanaaf kunis immoo akka abbaa akka argatu abdiin qaba jechuudha. Kanaaf namoonni barbaadan viidiyoo kana laaltanii warri mana bitattan tanaan dura illee isiniin jedheera, warri mana bitattan bitattanii jirtu. Warri mana bitachuu barbaadan immoo warri mana bitattanii jirtanis hiriyoota keessaniif sheer godhaa. Warri laalan silaa ilaalu warri laallee sheer godhaafiti akka bitatan godhaa isiniin jedha. Manni kun iddoo mirti karaa kanaan karaatu jira. Kuni karaa fuuldurri kun qorqorroo waan xaramee malee karaatu jira. Karaa kana achis immoo mana biraasitu jira jechuudha. Kanaaf isa kana kunniin immoo manneentu jira. Manneen kanneen keessa hundumaayyuu mana namni keessa jirudha. Kanaaf namni barbaadan kaaree 200 irra jira jechuudha. Bootaa murteessaa yookaan immoo iddoo bareedu iddoo baay'ee namatti toludha. Kanaaf anis naannoo kanarraan xiqqooman siqaa. Kanaaf naannadha kana jechuudha. Warri barbaadan laaltanii dhiisoo don't taane bitadhaayii isiniin jedha. Iddoonis immoo iddoo bareedduudha. Waagaan isaa naannoo miliyoona 1,100,000ti. Kanaaf namoonni barbaadan manichi isa kana jechuudha. Bira ga'ee agarsiisuu danda'a. Kanaaf kana fakkaataa jechuudha. Warri laaltan dhiistan osoo hin taane immoo ibsa keessas itti agarsiisuu danda'a. Kana fakkaataa jechuudha. Keessaa lishoo qofatu hin galiin. Barri maskootiin lamaanuu galeera. Mastaawotiinis kan hin galleedha malee wanti hundi kan dhumate keessi lishoon hin galle. Kanaaf manyita beetii fi saalonii qabaa jechuudha. Kanaaf laaltanii dhiisuu osoo hin taane bitadhaayii isiniin jedha. Waagaan immoo kan amma yaamicha jechuudha xirriidha. Yaanaan isiniin jedhe kun xirriidha waan ta'eef wal bira gaamee gargaaruu hin danda'ama. Isin immoo fakkeenyaaf ijoolleen biyya ambaa jirtan nama biyya keessaa waan hin dhabneef nama ergattanii namni sun isin ilaaluu danda'a jechuudha. Nama san namni isin ergatte sun isin ilaaluu danda'a. Waagas wajjin haasa'uu dandeenya. Rakkoon hin jiru.
magaalaa Asallaa naannoo ganda 12 jedhama yookaan immoo Haliilaa jedhama. Kanaaf laaltanii share olii gochuu hin dandeessu jechuudha viidiyoo kana. Kanaaf warroonni mana dheengaddaa sana irratti yaada baay'ee kennitanii turtanii yaada baay'ee bareedaa koomentii baay'ee bareedaa barreessaa turtanii namatti toltu galatoomaa isiniin jedha. Maaliif waaqni isaallee baay'ee jiddu galeessa kan ta'edha. Iddoon kuniif immoo iddoon sunillee garaagarummaa qaba. Maaliif suni tokko jarbaadha kun immoo fuulduraa jechuudha. Suni jarbuma kanaatiin jira sunillee manni gaafa kan isin viidiyoo raabe sun hin gaddaa suni. Kun immoo fuuldura mana saniitiin jira jechuudha. Waaqan mana sanii 950 qabammaa ture 85 kan dhumedha jechuudha inni. Kanaaf kun immoo iddoonis murteessaadha. Guddaan namni manaa miti kan bitu iddoodha. Har'aaf immoo mana kana akkamitti itti galtee rakkoo irraaf waan ta'eef akkamitti itti galtee suuta xumurachuu dandeessa jechuudha. Kanaaf immoo waan xumuramus miti kun amma garaftee keessa lishee gootee armaata barbaaddu gootee itti ol galuu bichaadha jechuudha. Rakkoon irra jira waan bareeda waan namatti toludha. Iddoonis bishaanis jira maabiraatiinis kan jira pooliin asuma gibbii kana keessa jira. Gibbii amma ulaa gartan kana keessa jira jechuudha. Kana keessa pooliitu jira. Kanaaf bishaanis asuma keessa jira. Kanaaf warroonni bitachuu barbaadan viidiyoo kana share complete walii gochuu hin dagatinaa siniin jechuun jaaladha. Sanirraa kanaaf immoo warroonni xiqqoo ishii namni tokko hundi waliin madaalu waan ta'eef namoonni baay'een immoo bilbila keenya gara keessattiin fudhattanii waagaa lafaa soqeettanii dubbattanii jechuudha. Warroonni gara duubatti deebitanillee akka carraa taatanii jirtu. Isaan sunillee abbichi lafaa dhufee bootaa lafaatitti eegee dhufaan jira oduma jedhanu namoonni bilbila cufatan jiru. Waan akkasiisanillee dhiisaa jechuun barbaada. Kanaaf maaliif dhugaa jirtu dubbachuudha wanni jiru. Kanaaf somni baay'ee nama wajjin ol lama qixxeessu waan ta'eef kanaaf manichi kana fakkaata. Yaada yoo qabaattan gara keessattiin nu kennuu barbaadu dandeessu. Koomentii illee na barreessuu dandeessu jechuudha. Kanaaf waan yeroo tokko kaasummaa badaa jettanii nagaafattu nan dhagaa jira nan laalaa jiras. Maaliif waanuma kana waan gaggaarii isin fidumaafani yeroo tokko kan hin badu. Kanaaf kana fakkaataan isiniin jedha. Lafaa fi bakka dogongorri jirutti ifama isin gaafachaa viidiyoo kanas ilaaltanii isinis koomentii nu barreessaa. Warri immoo mana bitachuu barbaadan lakki mana kana barbaadnu kan jettanis ta'e manni maaragaan xumuramee garafamee kwaalitii isaa eeggatee kan jirullee fuuldura isaa koloniin dhaabatee gandaa fuuldura irratti hojjetamee kaaree 200 irratti hojjetamee naannoo miliyoona 3 illee waamamu jira. Miliyoona 3 illee kan waamamu jira. Kanaaf kana keessaa isin immoo filachuu dandeessu jechuudha. Lafti duwwaanis jira. Isarratti illee viidiyoo isin hojjechaa ture tana dura lafa duwwaa isaa irratti illee viidiyoo hojjedhu jarbuma mana kanaatiin duuba mana kanaatiin jechuudha. Kaaree 200 jira. Naannoo 550 haga 480 kan gurguramaa jirudha jechuudha. Kanaaf isin immoo lamaan keessaa kan barbaaddan jechuudha. Akka fedha keessa irratti hundaa'a. Kanaaf laaltanii dhiisuu qofa osoo hin taane waliif dabarsaa isiniin jira. Akkasuma immoo sinaa milkeessus ittiin milkaa'ii isiniin jedha. Kana fakkaataa bakka dogongorri jirutti immoo koomentii jalatti naa barreessaa. Fayyaataa guyyaa gaarii horaa bulaa deebana.